Magaalaan Finfinnee manneen jireenyaa ammayyaa mimmiidhagaa fi gamoowwan ijaaf hawwatoo ta'an duuba manneen jireenyaaf mijataa hin taanee fi keessa jiraachuuf rakkisaa ta'ee hedduu of keessatti qabateera. Rakkoo kana kan ilaalan daldaltoonni 40 naannawaa Markaatoo jiraatanii fi biiroon galiiwwanii damee Markaatoo waliin ta'uun birrii miiliyoona 4 ol walitti baasuun manneen harka qalleeyyii haaromsuu jalqabaniiru. Jiraattonni manni isaanii haaromeef akka jedhanitti baroota baay'eef keessa jiraatanis rakkoo ibsuun hin danda'amne dabarsuu dubbatan. 19 ዓመት ነው እዚህ ተኖር waggaa 19 as jiraanne baay'ee rakkanne manni fincaanii dhohee daa'imni keessa seenee oole rakkoo mana jireenyaa kanaan ijoollee kootii ani guddise na dhiisanii deemanii ብሎ ለማለት በጣም ቃላት ያንሳል rakkoo nu mudachaa ture kana jedhanii ibsuuf jechatu hanqata yeroo hunda jireenya yaaddoon marfamee jiraanna ture ni yaasa walumaa galatti ulfaataas ture bakka bu'aan abbootii qabeenyaa obbo Sisaay Taklee manneen haaromsuu kan jalqabne waan qabnuuf osoo hin taane humna qabnuun wal gargaaruun barbaachisaa ta'uu amanneeti jedhan መስጠት ከተረፈው ላይ አይደለም መስጠት ካለው ላይ ነው kennuun kan nurraa hafe miti kan qabnurraayi jaalalli kan ibsamu waan sirraa hafeef osoo hin taane kan qabdurraa yoo qooddeedha kanaaf as dhufnee yeroo ilaallu maanguddoon haadholiin akkasumas daa'imman rakkoo keessa jiru nutis waan qabnuuf osoo hin taane humna qabnuun wal gargaaruun waan qabnuuf haaromsa kana jalqabneerra yoo waaqayyo eeyyame sa'aatii 720 keessatti ni xumurra haaromsa manneenii kana kantiibaa itti aanan magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay eegalchisaniiru. Bulchiinsi magaalichaa misooma manneenii garaagaraa qindeessuun jiraattota galii gad aanaa irraa hanga galii giddu galeessaa qaban fayyadamoo taasisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu kan eeran obbo Jaanxiraar abbootii qabeenyaa yaada bulchiinsaa fudhachuun manneen lammiilee isaanii haaromsuu eegalan galateeffataniiru. Markaatoo abbootiin qabeenyaa baay'een keessa jiraatanitti lammiileen lolaa fi qorraan miidhaman jiraachuu akka hin qabaannes hubachiisaniiru. በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ መሰረትና ምንጭ የሆነው መርካቶ ባለበት አካባቢ አንዳንድ ቤት እየሰሩ የህዝብን ችግር መፍታት ቢቻል ኢትዮጵያራፍ madda dinagdee kan ta'e markaatoon bakka jirutti mana tokko ijaarsisaa kennuun osoo danda'ame bu'aan kan hunda keenyaati rakkoo hundaa hiikuun ni danda'ama garuu gabaan kan jiru as maddii dinagdee as faallaa kanaan ammoo namoonni jireenya gadaanaa jiraatan kan jiran as ta'uun hunda keenya nu gaddisiisa kanaafuu abbootiin qabeenyaa naannawaa kana jiraatan tumsitanii hojjechuu qabdu hojii eebbifamaa har'aafis galatoomaa jechuun barbaada. Haaromsi manneenii abbootii qabeenyaa kutaa magaalattii waliin ta'uun hojjetamu gara fuula duraas cimee akka itti fufuu hojii raawwachiistuun olaantuu kutaa magaalichaa Aadde Shittaayee Mohaammed dubbataniiru. ምናልባት የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር dhimma yeroo yoo ta'e malee yeroo itti aanutti aanolee qofa osoo hin taane biyya badhaadhomsuu fi hojjechaa jirra. Hojiin haaromsa manneenii jalqabne gara fuulduraattis itti fufa. Namoonni amma manni keessan hin haaromne yeroo itti aanutti akka haaromsinu waadaa galla. Biyya tokko keessatti garaagarummaan jireenya lammiilee gidduu jiru yoo walirraa fagaate biyyattiin gara tasgabbii dhabuu deemuun ishee waan hin oolleef abbootiin qabeenyaa lammiilee harka qalleeyyii gargaaruu akka qaban itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay waamicha dhiyeessaniiru. ትልልቅ ሀብታሞች መኖር የሚችሉት ድሃዎች በሰላም ሲኖሩ ብቻ ነው abbootiin qabeenyaa gurguddoon jiraachuu kan danda'an harki qalleeyyiin nagahan yoo jiraatanidha harki qalleeyyiin bo'aa abbootiin qabeenyaa yoo guddatan biyyattiin gara tasgabbii dhabuu deemuun ishee waan hin oolleedha kanaafuu lammiilee keenya deeggaruun hunda keenya irraa eegama abbootiin qabeenyaa biroos lammiilee harka qalleeyyiif deeggarsa akka taasisan waamichan dhiyeessa. Jiraattonni haaromsi manaa jalqabameefis abbootii qabeenyaa fi bulchiinsa magaalattii galateeffataniiru.